Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Kun qophii quba qabduu kan torbanitti yeroo tokko simbiraan geenyudha. Qophii keenya guyyaa har'aanis waa'ee kompiitaraa fi akkaataa jalqabbii isaa waliin ilaalla. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaaf jaalalaati. Jecha kompiitara jedhu kan jalqaba fayyadame barreessaa biyya Ingilaand Riichaard Baarzweet kitaaba isaa The Young Man's Glangins jedhu keessatti ture. Jechi kun kitaabicha keessatti nama shallagaa hojjetu kan ibsu ture. Hiikaan jecha kompiitara jedhus akkaataa kanaan haga jaarraa 20ffaa walakkeessaatti itti fufe. Dhuma jaarraa 19ffaatii kaasee garuu hiikaan jecha kompiitaraa gara maashinii shallaga hojjetu kan jedhu kanatti jijjiiramaa deeme. Kompiitarri meeshaa hunda galeessaan saganteeffame yookiin piroogiraamdi ta'ee hojiiwwan qooyyabaa fi yaayyaa ofuma isaa hojjechuu danda'udha. Tarreen hojiiwwanii akka barbaadametti jijjiiramuu waan danda'uuf kompiitarri rakkoo gosa baay'ee furuu danda'u qaba. Akka waliigalaatti kompiitarri yoo xiqqaate kutaa hojiisaa tokko. Kunis kutaa hojiisaa giddu galeessaa yookiin Central Processing Unit fi kuufannoo waayee yookiin miimoorii qabata. Kutaan hojiisaa hojiiwwan qooyyabaa fi yaayyaa yookiin Arithmetic and Logic Operations raawwata. Kutaan to'annoo yookiin Control Unit immoo tartiiba ittiin hojiiwwan sun raawwataman odeeffannoo kuufannoo keessa jirutti hundaa'ee to'ata. Meeshaaleen alaa yookiin Peripheral Device odeeffannoo madda alaarraa akka dhufu kan godhan yoo ta'u, bu'aawwan hojiiwwan raawwatamanii akka ol kaawwamuu fi bakka ol kaawwamee deebi'ee akka dhufu gochuufis ni tajaajila. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa kompiitaroonni anaaloogii tajaajila waraana addaatiif fayyadaa turani. Yeroo dhuma kana kompiitaroonni dijitaalaa kan elektiriikii kalaqaman. Kompiitaroonni jalqaba irratti oomishamanii haga kutaa guddaa tokkoo ga'u turani. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa kompiitaroonni anaaloogii tajaajila waraana addaatiif fayyadaa turani. Yeroo dhuma kana kompiitaroonni dijitaalaa kan elektiriikii kalaqamani. Kompiitaroonni jalqaba irratti oomishaman haga kutaa guddaa tokkoo ga'u turani. Humna elektiriikii kan kompiitaroota mataayaa yookiin personal kompiitara har'aa dhibba baay'eetti lakkaa'amus nyaatu turani. Kompiitaroonni ammayyaa kan Integrated Circuit irratti hundaa'an dachaa miiliyoonaa haga biiliyoonaatti kompiitaroota jalqabaa caalaa humna hojjeessuu qabu. Iddoo baay'ee xiqqoos fudhatu. Ija warra jalqabaatti yeroo ilaalamu kompiitaroonni salphaan xiqqeeffamanii meeshaa socho'uu danda'u ta'anii hojjetamuu danda'u. Kompiitaroonni socho'uu danda'an yookiin Mobile Computers kunis baatiriidhaan hojjetu. Kompiitaroonni mataayaa yookiin personal kompiitara gosaa fi akaakuu isaanii hundaan mallattoo bara odeeffannoo yookiin Information Age'ti. Namoonnis kompiitara jedhanii kan yaadan isaan kana. Haa ta'u malee kompiitaroonni idaati yookiin Embedded Computers kan jedhaman kan meeshaalee adda addaa baay'ee keessatti argaman taphattuu MP3 haga xiyyaara waraanaatti meeshaa ijoolleen itti taphattu yookiin tooy haga roobootitti kan jiru isaan sana caalaa baay'eedha. Meeshaaleen shallaga hojjetan kan bu'uura jalqabaa kan uumaman bara durii keessa ture. Meeshaaleen shallagaa makaanikaalaa yookiin Mechanical Calculating Aids jaarraa 17ffaa keessa kalaqamani. Fayyadamni jecha kompiitara jedhu kan jalqabaas jaarraa 17ffaa keessaa kan jalqabame ture. Kunis maqaa namoota shallaga akka hojiitti ittiin qacaramanii hojjetaniif kenname ture. Meeshaan kompiitara jedhamu jalqaba kan yaadni isaa dhufe jaarraa 19ffaa keessa ture. Haala amma jiru kanaan garuu bara 1940 keessa kalaqame. Yaada kompiitara saganteeffamuu danda'u kan jalqabaa kan burqisiise Charles Babbage makaanikaal injinarii fi poolimaazii lammii Ingilaandiiti. Abbaa kompiitaraa kan jedhamu Babbage kompiitara makaanikaalii kan jalqabaa jaarraa 19ffaa gara jalqabaa keessaa yaada isaa erga bu'uuressee booda itti aansee immoo kalaqe. Erga Defense Engine yookiin Defense Engine kan qooyyaba bishaanirraa deemuuf barbaachisu hojjetu kalaqee booda bara 1833tti kan isa caalu kan Analytical Engine jedhamu uumuun akka danda'amu hubate. Naqni sagantaa fi daataa maashinii kanaatti karaa Punchard Card akka galu yaadamee ture. Punchard Cardin yeroo sanaa makaanikaalii warshaa huccuu keessatti to'achuuf tajaajila ture. Bahaaf ammoo maashiniin kun maxxansa yookiin printer, pilootarii fi bilbila yookiin beel qabata. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Qophii quba qabdu keenya guyyaa har'aan maalummaa kompiitaraa fi yoom akka eegale simbiraan geenyeerra. Isin kabajamtoonni daawwattoonni keenyas qophii keenya har'aarraa barnoota guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Kan har'aaf qindeeffanne kanuma. Torban mata duree biraadhaan kan walitti deebinu ta'a. Haga torbanitti nagaan nuuf tura.